Nagaaf araarri jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa dhuma keessaniif aawaayatu kabajamuuf jaalatamuu hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqaan nagaadha. Tolee nagaa keenya inni ta'e gooftaan eebbifamuu hordoftoota koo kanan baay'ee jaalladhuuf kabajuu hordoftoota chaanalii Buseetuu waaqayyo bara keessanii eebbisu dhaloonni hamma yeroo kanaatti maatii ta'uun na jajjabeessaa jirtan baay'ee eebbifamaan isiniin jedha. Akkasuma immoo maatii haaraan irra gara chaanalii koo dhuftan subscribe, like, share, comment gochuun maatii koo ta'a. Subscribe keessan immoo all kan jettu irra kaawwachuun maatii koo yeroo maraa akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa. Gatii kana raawwattaniif immoo waaqayyo guddaa godhee isin eebbisu isinillee gaarummaa argadhaan isiniin jedha. Tole egaa nagaa kottaansee guyyaa irraa viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyichirraa immoo akka waa barattan akka waa hubattan nan amana jechuudha. Kana gaafan jedhu beekumsaan isin caalee waan irraa barattan tokko waan addaa wayii qabaadde otoo hin taane namni waan beeku gaafa waliif qoodu wal fayyada. Ani xiqqoon beeku gaafa isinii qoodu akkasuma xiqqoo isin beektan gaafa isinirraa qoodadhu. Walitti hidhame beekumsa dabalataa argachaa dhufna waan ta'eef lakkoofsi iyyuu tokkoo fi tokko walitti hidhameetu lama ta'a. Sila ta'eef iyyuu amma beeknu waliif qooduun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Hamma dhumaatti na wajjiniin tura gooftaan isin eebbisuuti. Innis immoo akkuma yeroo darbe macaafa qulqulluu waliitiin qooddachaa turre ergaawwan macaafa kakuu haaraa keessa jiran. Ergaawwan Phaawulos barreessee wantoota tokko tokko waliin ilaalla jechuudha. Macaafa kakuu haaraa ergaawwan Phaawulos keessaa jechuudha. Egaa macaafni keenya bakka lamatti qoodamu. Isaanis kakuu moofaaf kakuu haaraa. Kakuu haaraan 27 akkasuma kakuu moofaan immoo 66. Kakuu haaraa 27 kana keessaa barreessuudhaan ergaawwan hedduu kan qabu kan ga'ee taphatee Phaawulosidha. Ergamaa waaqayyoo nama waaqayyoo fudhatee dhimma itti ba'ee ergaawwan gurguddaa barreessuun macaafa kakuu haaraa kana keessatti ga'ee guddaa kan taphate jechuudha. Walumaa galatti namoonni macaafa qulqulluu kana barreessan akka beektonni macaafa qulqulluu lafa kaa'anitti namoota 40 ol akka ta'anii lafa kaawwamee jira. Isaan kana keessaa kakuu haaraa keessatti ga'ee guddaa kan taphate ergaawwan barreessuudhaatiin hojii gurguddaa kan hojjete Phaawulosidha. Kanaaf iyyuu ergaawwan Phaawulos barreesse kana waliin ilaallaa jechuudha. Egaanii macaafa qulqulluu keenya 27 kana keessatti Phaawulos ergaawwan 13 barreessuudhaan nama ga'ee guddaa taphate jedhamee waamama. Haa ta'uyyuu malee akkaataan jalqabaa itti barreeffama macaafa qulqulluu kakuu haaraa kuni jalqabni wangeela Maatiyoosidha. Wangeela Maatiyoos kan barreesse Maatiyoosuma. Lammaffaan itti aanee wangeela Maarqoosidha. Wangeelota arfan keessaa jechuudha. Wangeela Maarqoosis kan barreesse Maarqoosii jechuudha. Akkasuma Maatiyoos wangeela Maatiyoos barreesse macaafa qulqulluu keessatti wangeela tokko barreessuudhaan beekama. Innis wangeeluma isaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gocha inni isaa wajjin raawwachaa ture wangeela gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lallabe jechuudha. Maarqoosis wangeeluma Maarqoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lallabe wangeela tokko barreesse. Luqaas immoo wangeela lama barreesse jechuudha. Innis wangeela gooftaan keenya Yesuus lallabe wangeela Luqaasii fi hojii ergamootaa barreessuudhaan beekama. Egaa Luqaasii Dr. Luqaas jedhamuudhaan akka waamamu baay'een keessan hin beektu. Maatiyoos immoo nama barumsa qabu akkasuma qaraxaa nama turedha. Qaraxaadha. Maatiyoos jechuudha. Wangeela tokko barreesse. Akkasumas immoo Yohaannis macaafa qulqulluu keenya keessaa akka namoonni jedhanitti Yohaannis 3tu jira. Garuu kan beekamu Yohaannis cuuphaa fi Yohaannis ergamaadha. Macaafa qulqulluu kan barreesse garuu Yohaannis ergamaadha. Yohaannis ergamaan kun immoo macaafa kakuu haaraa keessatti nama wangeelaa macaafa 5 barreessuudhaan beekame jechuudha. Innis immoo wangeela Yohaannis, ergaa Yohaannis 3 fi mul'ata tokkodha jechuudha. Walumaa galatti iyyuu kakuu haaraa keessaa mul'anni macaafni mul'ataa tokkotu jira.
innis mul'ata Yohaannis kakuu haaraa isa gara dhumaarratti barreeffame jechuudha. So Yohaannis wangeela 5 barreesse keessaa tokko wangeela Yohaannis ergaawwan sadanii fi mul'ata tokko walumaa galatti iyyuu Yohaannis ergamaan wangeela 5 barreessuudhaan beekamee jira jechuudha. Akkasuma Phaawulos immoo ergaawwan 13 barreesse. Egaa tartiiba macaafa qulqulluu keenya ilaaluudhaaf Maatiyos wangeela Maatiyos tokko barreesse, Maarqos wangeela tokko barreesse, Yohaannis Luqaas wangeela tokko lama barreesse. Innis wangeela Luqaasii fi hojii ergamootaa jechuudha. Akkasuma immoo Yohaannis wangeela Yohaannisii fi akkasuma ergaa isaa sadan macaafa mul'ata Yohaannis barreessuun beekama. Isa kanatti haanuudhaan immoo ergaawwan Phaawulos barreessitu jira jechuudha. Macaafa hojii ergamootaa jechuun macaafa seenaati. Inni kunis immoo ta'iiwwan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee ergamoota wajjiniin raawwatee hojiiwwan dinqisiisaa inni ergamoota wajjin raawwatee gochaawwan ergamoonni Kiristoos faana raawwachaa turan akkaataa inni ittiin ergamoota ergee isaan kana mata duree godhannee hiikaa hojii ergamootaa wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa kana walitti qindeessuudhaan Dr. Luqaas kan barreesse jechuudha. Isa kanatti haansuudhaan ergaa Phaawulostu itti fufa hojii ergamootaatti aanee ergaa Phaawulos barreessitu itti fufaa jechuudha. Phaawulos walumaa galatti ergaa 13 barreesse. Baay'een namoota Phaawulos ergaa 14 barreessee jedhu. Garuu macaafa kakuu haaraa keessatti barreessaan Ibroota waan hin beekamneef namoonni yeroo tokko Phaawulos jedhanii moggaasu. Garuu ergaa isaa keessatti Phaawulostu barreesse kan jedhu hin jiru. Qorattoonni macaafa qulqulluus immoo hin beekamu jedhanii lafa kaa'anii jiru waan ta'eef kanaaf iyyuu ergaan Ibrootaa ergaawwan Phaawulos barreessetti dabalamuu hin danda'amu jechuudha. Akkasumattiin ergaa Ibrootaa namni barreesse hin beekamuudhaan anis beekaa. Beektonni saayinsii macaafa qulqulluus baay'ee akkasitti lafa kaa'u. Kanaaf Phaawulos ergaawwan beeknu ergaa 13 barreesse jechuudhaan waamnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu egaa macaafni kakuun haaraan wangeelota arfanii fi ergaawwan 21 fi raajii tokko. Innis raajii mul'ata Yohaannis akkasuma macaafa seenaa yookiis immoo hojii ergamootaa isa jedhuun beekama jechuudha. Macaafa kakuu haaraa keessa wangeelota 4tu jira, ergaan 21 jira, raajiin tokko, seenaanis tokko jechuudha. Kallattumaan ergaawwan Phaawulos barreessetti yoo darbinu Phaawulos ergaa 13 barreesse keessaa ergaa 9 waldaa kiristaanaatiif barreesse. Ergaa 9 waldaa kiristaanaatiif gaafa barreessu ergaawwan 4 immoo geggeessitoota waldaa kiristaanaatiif barreesse jechuudha. Phaawulos ergaa 13 barreesse keessaa ergaa 9 waldaa kiristaanaatiif ergaa 4 immoo geggeessitootaaf barreesse jechuudha. Egaa gaggabaabsuudhaan ariifadha. Ergaawwan Phaawulos waldoota kiristaanaatiif caafe keessaa tokko ergaa gara warra Roomaati. Ergaan gara warra Roomaa Phaawulos barreesse ergaa gara waldaa kiristaanaatti barreeffamedha. Lammaffaa immoo ergaa Qorontos isa duraa fi isa lammaffaati. Ergaa gara waldaa kiristaanaatti barreeffamedha. Sadaffaan immoo ergaa gara warra Galaatiyaati. Innis waldaa Galaatiyaatiif kan barreeffame. Arfaffaan ergaa gara warra Efesoon gara warra waldaa Efesoonitti kan ergamedha. Shanaffaan immoo ergaa gara warra Filiphisiyoos. Inni ja'affaan immoo ergaa gara warra Qolaasaayisiiti. Inni torbaffaan ergaa gara warra Tasalonqee isa duraa fi isa lammaffaadha. Sababni 9 jedhameef Tasalonqeen tokkoffaa fi lammaffaa jira, Qorontos tokkoffaa fi lammaffaa jira waan ta'eef walumaa galatti ergaa waldaa kiristaanaatiif barreesse ergaa 9 waldaa kiristaanaatiif ergaa 4 immoo geggeessitootaaf kan caafedha jechuudha. Tole egaa ergaawwan salga waldaa kiristaanaatiif barreeffame akka kanatti ilaalle amma immoo kan inni geggeessitootaaf barreesse ilaalla. Geggeessitootaa fi kan inni barreesse tokkoffaa ergaa Xiimotewos isa tokkoffaa. Egaa Xiimotewos
nama Phaawulos guddisee akka ta'e nama Phaawulos jalatti guddate nama inni gorsee tajaajilatti guddisee nama harka Phaawulositti amanee akka ta'e baay'een keenya hin beekna. Geggeessitootaaf kan inni barreesse keessaa Xiimotewos tokkoffaa, Xiimotewos lammaffaa, ergaa Tiitoos, ergaa Filimoonaa. Isaan kuni ergaawwan geggeessitootaaf barreeffame jechuudha. Kanaafiyyuu Phaawulos ergaawwan 13 barreesse keessaa ergaa 9 ergaa gara warra Roomaatii kaasee hanga warra Tasaloniqee lammaffaatti ergaa waldoota kiristaanaatiif Phaawulos barreesse jedhama. Xiimotewos ergaa Xiimotewos tokkoffaadha hanga ergaa Filimoonaatti garuu ergaa geggeessitootaaf barreeffame jedhamuudhaatiin beekama. Gooftaan isin haa eebbisu. Kanarratti yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'aa. Viidiyoo dhufu irratti caalchisee isiniif ibsaa. Isin haa eebbisu Waaqayyo.